social media irratti namni live balee balleessaa hin jiru. Bakka waan tokko qabatanii intinaan akkas ta'e maalidha girgiriin akkasii? Maalidha oduu jaallachuun akkasii? Akkuma kanniisa yoona intini wayirratti akka baay'atee kanniisa akka intinitti baay'ateetti akka yeroo rukutamu jedhe deemutti oduuf yeroo nu beeku haasa'ee maaltu uumame በእግዚአብሔር amma deemtanii boleessa keenya tokko jalaa ajjeesanii maal ta'e walloleetu nama faan beektaa haasaa nama keenyaa gosa dhibba dhaga'amaa laachee dhaga'ama haasaa nama keenyaa gosa dhibbaa garuu immoo dhugaan jirtu obboleessi keenya kun namni hin beekne jiru kan yeroo taa'ee baajaajii oofaa biyya kana keessa kichuu kana baajaajii oofaa warra lammii biyya kanaatiyyuu billaan albeedhaan diree garaa keessa bakka meeqa waraananii nu jalaa ajjeesanii barrii mana kootii irratti bari. Balbala mana kootii gaafa tokko asli hojjetu ramadaana keessa taphattee naani ansi giftii si kennee bishaan naaf fidu mana kootii siin hin jenne yaadatta kunnoo manni mubaarik siin hin jenne achirratti achi jalatti maal wallolee akkaasniin dhaabate ijoollee keenya suuqii qaba akkaataa nama keenyaan beektaa haasa'uun nama rakkisan duusaa malee waa biraasitti himuu hin danda'u. Kaani isuma dhaqanii qabanii waraananii jedha. Kaan immoo mucaa tokko jira achirraa kan suuqii qabu. Suuqii sana maani asii keessayyi? As keessayyi? Laayibiidha? Maal godhanii? Laayibiirra jira amma. Laayibiirra jira kan. Oromoo dheedhamte eessayyuu haa ta'u. Ijoolleen wajjin turani gara ijoollee ta'e yoo ganda kee ta'e kanaaf mucaa suuqii tokko cicciranii jennaan harka isaa olitti galanii barrii mana kootii irratti wanti kuni ol galanii milaaciidhaan cicciranii jennaan mucaan kun maaf cirtu jedhee jennaan isa iyyuutti dabalanii garaa keessa waraananii jedha lammaffaa iyyuu daganaa mucaan tokko dhufee iyyee maal jedhennaan ammas waraananii ambiraa iyyuu waraananii innis du'aaf jireenya gidduu jira jedhanii sodaanni ka barrii mana kootiitti abbaate waraqata dhiiseen ba'e mobaayilii dhiiseen ba'e fudhachuu deemnaan deebiin hin jirre poolisii. Ndem tukar tokko sochoomaan jiru achirraa bakka qabaa jiru nama. Kanaaf egaa ijoollee walitti qabannee kun dhufaaru ijoollee la. Inni dandeeni kalas. Kanuma raachee ko ansiin galle jira mucaan kunooti. nu beeku ofee Baay'ee nama gaddisiisa. Wallaahi maal mallisaa hacee na yaadachiise. Maal mallisaa kunoo adda duunee biyya namaa keessa nu dooba kannee biyyaa baane kunoo ammas biyya namaa keessatti duune. ofee kaayasuun ofee bakka tokko taati. Rabbi nu haa eegu. Ijoollee warra xolxaallaa tokko fiigee laaybii ba'e immoo of mul'isanii wayyoo dhumneera. Attention argachuuf amma wanti baay'ee warri koomentarii wanti Hudduu kee qabanii micciiran jechuudha. Raachee koo chaarjiin koo 8 galeera. Waa tokko ittiin dhaammadhe deemaan. Warri biyya kana keessanii viidiyoo maxxansitan kaasaa. Wallaahi yoo billaahi. An dhokodhee naasaa oole. Fuula kiyya dhos jechuudha. Sini galee. Isaan moo'ee biyya kanaa naasayinaa jedhe jechuudha. Maqaa biyya kanaa waaminaa jedhe jara ziizoo wajjin nama 2000 wayii irratti dubbataan ture. Olu taaltee takka nama 2000 argitee hin beektu miti. Daawwatamuu akka waan mirkite fiiganii laayii fiigalanii. Wayii dhumneerra balaa eessatti tuutette eenyuun mucichi tuutette akkamitti tuutette hin beekanum. Callisan nama du'ee dhumaan ol baanee ajandaa godhan jechuudha. Lookeeshiniidhaan dhufanii wallaahi raachee waa'ee biyya kanaa dubbattee jennaan ati bakka na amani bakka namni tokko si arguu hin dandeenyetti hidhamtu. Kun seeruma. Waa'ee keenyaa maanni nama haa gabaam jedhaniiru. Eenyuun hin galchu waa'ee dhimma keenyaa jedhaniiru tokko. Waa'ee beekan irraa haasawuu mirga hin qabdu ati. Yoo rakkoo sirra ga'e poolisiitti bachuu amma immoo isaa poolisiin achumaan dhufee boolla keessaa baasee mucaa qabee hidheera isaa ajjeese. Dhugaa rabbii dubbachuuf. Ani yeroo naqu kottuudhaan jedhe poolisichi ilaa kun kan mucaa keessan ajjeese isa kana uummatatti agarsiisi. Facaasi uummata kana asirraa naan jedhe. Rakkoo biraatu girgirii uumamuu danda'a naan jedhe. Ijoollee keenya jedhe namicha akkana jedhaa jira kunooti bootoon isaa uummatatti agarsiifne bakka erga qabanii wanni isin girgirii uumtaan hin jiru. Kottaa immoo dhaabbata jala jiru qabna sii galee yoo inni jala jirra yoo inni tu waa hunda waraqaa keenya nuu kafalee akka nuuf sochoonu nu godhaara. Isaan immoo dhannee marii goonaa jedhee dhufe as dhufuun isaanii komentii jala deemanii mana cufaa mana banaa mana maalii hin soobuum kijibdoota kottaa horiira taatan hadha wal biraa galla anaaf isin gara kootiin jechuudhaas waan aangootan waan isin goonaan qabbariin aana
biyya kanatti arabaan nama qabrii namaa kenna sila naa qabbalan jedhe hadhan nu dana wallahi laaziin bakka tokkotti hin argamu lammata bakka tokko nama biyya kanaatti hojii hin argamu bakka namni sadii jiru hin argamu kana haasaa isaa komentii jala deemtanii malee cufa mala banaan jedhina kottaa. Rakkoon namni sodaate maayini. Sodaatu. Maayini. Maammi dhufe ngaa fiksi. Era cheeko. Of eegishaati of eegaa hundumti keessan. Eshi qaaliiko. Shaadho Waaqayyo sinaa eegu. Maasiin jedhee dhufanii. Dhufanii maal akka ta'e beektaa? Ani baay'ee komentii isaanii ilaaluu dhiiseera. Maaliif akka ta'e beektaa? Oduu akka ta'an beeke ijoolleen jaallatan jiru. Dhugaa rabbi ijoolleen keenya baay'ee abaarsa wayii immoo qabna. Oduu dhugaa wanti sun isaanitti dhaga'amee miti bara. Dhufanii maal jedhu Oromoon kaayiroo dhume Oromoon kaayiroo dhume girri kanaan dura yeroo baay'ee argeerani. Yeroo baay'ee laayif irratti dhufanii waan baay'ee. Shawaa magaalaa cheekoo chaarjiin irratti cufateera jala taa'ee dhaggeeffadha shi. Nishimu beeka. Maal isiniif godha qoy oduun? Maal qoy maalidha yeroo baay'ee bakka isin dhuftanii komantiidhaan maal isinii godha wanta hin beekne haasa'uun? Maal ta'a dura otoo maal akka ta'e illee otoo dhageessanii amma mubeen du'e jedhanii Ameerikaa immoo eessatti Maarqositti bilbilaniiru. Mucaan booyeetu mubeen du'e jedhanii booyeetu mubeetti bilbile. Yeroo hunda amiin gaaf tokko gaaf lama otoo ta'e rakkoon qabu. Girr akkuma antini beektu warri komantii waa tokko argatu miti waan xinnoo tokko argatan akkuma ihee kanniisa akkas walitti qabamee tokko yoo akkas namni rukute girr komantii gochuuf amma waan tokko uumame miti namni waan tokko dhaga'u miti waan sana iyyuu naxxaaraan miti sirriitti iyyuu dhagaan jedhanii girr komantii nama intini ta'e qabaa gadhiis girri maalidha qoy girriin akkasii haadhoo koo intiniidha qoy hin nyaatama moo oduun girr hin dabbara foon haadha koo hin dabbara baay'ee amma fakkeenyaaf ana dura komentii argee nannaan ture intinaan akkas ta'e yeroo jedhamu nannaan ture amma fakkeenyaaf intinaan akkas ta'e amma bakka yeroo komentii gootan qoosaa jiru. Maalidha girriin akkasii? Dura maal akka ta'e illee adda baafadhaa. Dhugaa dubbadhaa. Gaafa waan hin beekneen haasoftan waan baay'eedha balleessitu. Kanaan dura intinaa ajjeesee kaayirooti jettanii haasoftanii wanta uumamee hin beektu miti. Otuma hin beekin intinaan deemee mana intinaa deemee intinaa ajjeesee jettanii laayif irra baatanii taasoftan. Bakka dhiisaan dabbara. Foon haadha koo hin dabbara bakka. Amma as dhufanii ani geemiin taphachaa jira. Hedhe tokko komantiidhaan. Atasii laayifii galtaa Oromoon kaayiroon dhumeedhe tokko komantiidhaan. Jennaan tokko immoo nagashee ani nan beeka namni kaayiroo jiru haa galu jennaan. Amma nagashee ani nan beeka nan sitti himette. Nagashee ani nan beeka itti yeroo hin gashu akkas du'eera. Akkas ta'eera. Okay, ati eessa jirta jennaan. Nama kaayiroo jiruun jedheera bara. Ani Beeruutan jira itti. Maalidha? Dhugaa rabbi dabbara budii kun. Foon haadha kun dabbara. Dhiisaa. Oduun maal lamaa godha basgiyaa beera. Dhugaa rabbi amma waan happen ta'een isinitti himaa jira. Oduu namni baay'ee oduu odeessuu jaallatu namni dhufee akkas ta'e jedhu yeroo baay'ee they really don't care. Dhugaa miidhaa namaatu isaan cinqe miti. They just need the oduu. Dhuguma amma fakkeenyaaf du'uu nama tokkooti isaan cinqe miti. They just need the oduu. Oduu sana haasa'u attentionii sana barbaadu. Namni oduu kana beektaa jedhee dhuguma dhugaa hin cinqamtan isin saba keessaniifis hin cinqamtan ijoolleefis hin cinqamtan nama miidhamee sanaafis
You guys just need the attention. Attention is an qofa barbaadu. Hin jibbisiistu baay'ee. Baay'ee hin dabbartu. Dhugaa Rabbi. Nama attention akkasii barbaadu hin dabbara. Innaa ደግሞ amma fakkeenyaaf mucaan har'a Kaayirootti Oromoo tokko du'e. Ilaa baay'ee kan na dhibu kana silas isinitti himaan ture. Oromoo ilaa. Yoo waliif yookiin waliif firan taatu asirratti wal arrabsaa oolta. Yookiin fira biraan qabdu. Alagaan hunduu garaasitti jabaata. Maaf akka ta'e immoo hin beeku wanta. Namuma sabuma Oromoof garaa laafu argee hin beeku baay'ee. By default warrumti isaan hin miinellee ani hin beeku maaliif akka ta'e. Sabuma Oromoof garaa laafu argee hin beeku. Bakka deemteetti alagaadhaan duuta. Yookiin waliif firan taatu. Yookiin fira biraan qabdu. Maalidha qoy? Asii sooshaal miidiyaa irra wal arrabsaa oolta. Har'ayyuu wal arrabsaa ooltan. Kunoo immoo biyya ormaatti biyya alagaatti alagaan akka barbaadeetti si ajjeesaa jiraata. Maa waliin taatu? Maalidha qoy? Dhugaa Rabbii na dhibaa jira bara. Asii wal arrabsaa oolla. Achii kunoo biyya ormaa irratti alagaan immoo akka barbaadeetti kan barbaade ajjeesee tola. Tinnish xinnoo like isinitti hin dhaga'amu like obboleessi abaarsa bara kun dhugaa Rabbii. Maalidha isin maalidha nama taa'ee nama arrabsu nama taa'ee nama arrabsu jala teessanii nama taa'ee ganda arrabsu nama taa'ee individual arrabsu jala teessanii goota koo beekaa koettu nama arrabsu jala teessanii like nama waan gaarii dubbatu biran teessan nama taphatu biran teessan nama waan gaarii nama Oromoo tokko ta'e Oromoo akkas ta'e Oromoo nama jedhu biran teessan nama arrabsu bira teessanii goota koo gobazii koettu. Ugaani genereeshinii sooshaal miidiyaa kanarra jiru nan qaanaa dhugaa Rabbi. Isinitti tan qaanaa. Dhugaa amma immoo iyya baasa matto namni bara atteenshinii wayii yeroo barbaadu maal na dhibee baheen nama wayii galabbateen yookaan ganda tokkoon arrabsaa namuu wal sassaabee dhufee na ilaala jedhee taamana. By default namni. Maaliif isin like sammuun keessan intini ta'e nama arrabsuudha. Nama negative waan hamaatiin guutamtanii waan gaarii ilaaluu mannaa harki keessanis sammuu keessaniif waan hamaa bira deema. Waan hamaa waan arrabsoo jibba. Like jibbaan guutamne sammuun keenya. Maalidha kun? Yoo midhaan dhugaa? Yeroo guyyaa guyyaan torbaniin sooshaal miidiyaan kun bakka Oromoon irratti wal arrabsu ta'e bara. Bakka wal arrabsaa deemnaa ammas wal arrabsaa wal nyaachaa deemnaa. Maaliif atteenshinii xinnoof jettanii maaliif summii facaaftu? Summiidha facaasaa jirtu. Ijoolleen xixinnoo ol guddachaa jiran jiru. Ijoolleen xixinnoo ol guddachan Oromoo jechaadha guddachaa jiru. Summii isin asii facaastaniin gandummaa barsiisaa jirtu. Dhaloota irratti summii facaasaa jirtu. Please dhiisaa. Maaloo dhiisaa. Guyyuma guyyaan wal arrabsaa deemnaa. Viyoorii 50 viyoorii 100 viyoorii 1,000 feettanii. Viyoorii 1,000 feettanii. Ayinoon amma fakkeenyaaf as fidiyaanii nama galabbatee otoo arrabsaa olee namni 6,000 namni 7,000 dhufeeti ilaala nan beeka. Namni biraas otoo akkas olee nama 6,000 nama 7,000 isa ilaala nan beeka. Nama 10,000 isa ilaala. Viyooriif jettanii like for something wanta faayidaan qabne feettanii balleessaa guddaadha gochaa jirtu. Dhiisaa warra akkas gootan. Warri immoo teessanii isaan ilaaltan. Nama arrabsu bira teessaniin ilaalana. Isin teessaniin ilaaltan taanaan nama arrabsan. Isin nama arrabsu teessanii hin ilaaltan taanaan bahee namni nama arrabsu. Namni amma kan nama arrabsaa jiru jibbaaf otoo hin ta'in atteenshinii barbaachadha.
Dhiisaa dhugaan jibbisiisa. Dhugaa rabbiin dabbarra. Baay'ee jibbisiisna. Si sadaadabuu noo miilut jedhamaa jirra. Dhiisaa akkas nun jechisiisina. Ofiiyyuu ayismaamuu ofiiyyuu waliin galan jedhamaa jirra. Dhiisaa akkas nun jechisiisina. Wanta aadaa keenya keessan jirree nutti hin fidina. Please maqaa hin qabnee nutti hin kennisiisina. Dhiisaa bakka. Yesus. Amma wodaliidu ilaa. Modereetoroonni koo as jirtan. Nama as dhufee koomanti godhu. Nama waa'ee tooppikii kamiyyuu nama dhufee asii koomanti godhu yeroo naani live godhu galu mute godhe. Mute miti block naa godhe. Ishi liiduu koo warri as jirtan odaa hundumti keessa na dhagaa jirtu taanaan modereetoroonni koo ammaa booda ani yeroo live galu. Arrabsoo miti. Nama ajandaa dhufee ajandaa koomanti godhu block naa godha. Completely block naa godha. Har'aa kaasaati. Nagaan bula. Na biratti ajandaa fiddaniin dhufdhiina. Batalay arrabsoo keessan